Galatoma nusi miseensota yookaan deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jedhamnee waan hidhamaa turreef reenjerii kana tuu fidanii nu badhaasaniitu ta'e nutti tola ture. Kaayyoo addaan qabnu nusi Oromoon akka inni abbaa biyya isaatii kan inni ta'uu barbaadna. Ofii keenya murteessineen kenninuufi waa'ee keeyyata 39 sana heera mootummaa keessas taa'eera. Kaafaawonis keessaa baasuu hin danda'u. Eenyullee keessaa baasuu hin danda'u. Nuti biyya keessatti yeroo hojjennu isin akka warra as teessanii taasiftu. Akka warra biyya keessatti akka warra bilisummaa qabu taasiftu sin. Namni isin hidhu hin jiru, namni isin gaafatu hin jiru, namni agabuu isin bulchu jiru, namni hojii irraa isin ari'u hin jiru. Nummoo akka nama biyyatti galuutti deebifna. Akkasuma ayyaanatti fakkaata. Garaagarummaa guddaa qabna. Saba tokko qabna inneerra, kaayyoo tokko qabna inneerra, mala nu ittiin deemnu adda addaa jenneerra. Nuti biyya sana keessatti kan sochoonu heera mootummaan amma kaa'e kana keessa teenyeeti. Kana oola heera mootummaa keessa teenyeeti. Kana haala hin danda'amu dhiiroo. Eenyuyyuu hin danda'u biyya sana keessatti. Biyya Itoophiyaa jettu immoo fudhanneeti nuyi kan keessa jirru. Soobnee har'a amma waan biraa isinitti himnee deemne hin ta'u. Dhugaa walitti maa deemu gaariidha waan ta'eeti. Biyya Itoophiyaa keessa jedhamtee waamamtu keessa jiraachaa jirra. Heera Itoophiyaatiin bulaa jirra. Seera Itoophiyaatiin bulaa jirra. Gaafa akkuma heerri kun nu hayyamutti, akkuma seerri biyya sanaa nu hayyamutti aangoo kan argannu yoo ta'e uummata keenyaa fi isa kamsii wayyaa qobaatti baatee jiraachuu moo yookaan saboota biraa wajjiniin jiraachuu si wayyaa inni jedhu gaafa sana dhiyaata jechuudha. Otoo wanta tokko harkaatii hin qabatin akka haadha manaaf abbaa manaa warra saani keenya yoo dhalte jabbishee eessatti hiina jedhanii wal lolanii akkas ta'uu hin barbaannu nuti. Bishaanicha laga sani gaafuma bira geenyu ceena, gaafuma sana ceena, gaafuma sana yoo dubbanne wayya. Har'a akkana ta'a jechuun yookaan akkas jechuun barbaachisaadha jennee hin amannu. Kanaaf nuti akkuma nama isinii kaasuudhaaf yaale eega uumama keenyaatii jalqabne maqaan keenyas Koongireesii Federaalawaa Oromooti. Sirna federaalawaa keessa jiraanna jennee amanna. Sirni federaalawaa sun immoo sirnoota hagammaa jiran keessaati. Biyya keenyaaf ni wayyaa ni fooyyaa jennee kan nuti fudhannudha. Sababiin isaa baay'ina qabna, akka baay'ina keenyaatti aangoo qabna. Qabeenya qabna, akka qabeenya keenyaatti immoo bakka qabna. Mirga keenyan kabachiifannaa, afaan keenyan guddifannaa, aadaa keenyan guddifannaa, kan saba biroos immoo akkuma kana wal hammannee saboota miidhamanii wajjiniin wal qabannee miidhagnee abaaboo fakkaannee biyya guddaa tokko immoo waliin ijaarrannaa kan jedhudha abdiin keenya. Kan nu hojjennuufis kanaafidha. Saba biraas miidhuu hin barbaannu, saba biraas akka nu miidhu miidhaas baadhachuu hin barbaannu. Amma kan nuyi qabsaa jirru miidhamne irraadha. Akka baay'ina keenyatti bakka dhabneerra, aangoo dhabneerra, qabeenyi keenya ormaaf ta'aa jira. Aadaa keenyaa fi afaan keenya akka fedha keenyatti guddifachaa hin jirru, ofii keenyaan of bulchaa hin jirru. Kana mirkaneeffachuu qabnaa kan jedhuudhaan irratti qabsaa'aa jirra jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo wajjin garaagarummaan keenya mala qabsoo irratti adda bilisummaa Oromoo amma galmaa'ee jiru wajjin immoo mala qabsoo irratti iyyuu garaagarummaan qabnu. Mala qabsoo irratti iyyuu garaagarummaa hin qabnu. Heera mootummaa sana fudhatanii keessa jiru waan ta'eef. Waa'ee qawwee waa'ee maalii kana almaan duras dubbanneerra bakka biraattis dubbanneerra waa'ee qawwee hidhachiisuu hiikkachiisuu maal isa jedhu har'a irra deebi'uu hin barbaannu. Gaafa sanatti barbaachisaa ture dhugaa nutti fakkaate
garlachu nu ama wal amanu dadhabanitu garuu koree kana hin amanna isin hojjedhan hojjennaan hojjechuudhaaf yaalle wanti sun hin fashale gaafa sana sirrii ture har'a sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Qawwee Teksaasii wajjin wal bira qabee gaafatee obboleessi qabu. Har'as taanaan Oromoon dhuunfaa isaatti akka nama tokkotti qawwee hin qabatin namitti jedhu jira jennee yaannu hin ta'uus hin qabu. Qawwee isaa qabachuu qabu. Dhuunfaatti qawwee qabachuu. Maaliif saboonni biroon hin baadda hin qabatu waan ta'eetiif Oromoonis qabachuu qaba. Mirga kanaaf hin falminaaf. Har'as taanaan dhuunfaa isaatti qabachuu qabu. Jennee amanna kanaafis hin qabsoof. Warra biroo yoo hiikkachiisan malee Oromoo qawwee tokko bitatee mataa isaatii baadhatu maaliif dhorgitu isa jedhu yeroo hundumaa irratti qabsaa'aa jirra ammas ta'ee jennaan jechuudha. Waan baay'ee kaasuu hin barbaadu. Dhoksaadhaan akka waan nuti dhaaba biraa wajjiniin yookaan mootummaa wajjiniin waliigalaa jirru hin fudhatina. Kaafaa Ongaleessa Sumurmituun hamma gaafa aangoo qabatee Oromoo aangessutti qabsoosaa mormiidhaan itti fufu. Kana irratti shakkii hin godhatina. Dhoksaadhaan waliigalteen isin jiru kana gara fuulduraattis kan isin adda baafattan ta'a. Kaafaa'oon mootummaa kanaa wajjin yookaan waan biraa araaraatiif kana gidduu deemaa hin jiru. Uummanni keenya miidhamee jira. Sirni kaleessa ture har'as aangoo dhumarra jira. Namoonni kaleessa jiran har'as aangoorra jiru jedheetuma amana. Maaltu jijjiirame Oromiyaa irratti? Mee namni jijjiirame eenyutu jira yeroo wayyaaneer? Namni tokko eenyutu jijjiirame? Namni biraan eenyutu dhufee keessa gad? Paartii biraan eenyutu sin? Isuma dur turetu jira. Kanaatiif qabsoon keenya isuma kaleessa turedha har'as taanaan. Kana bifa kanaatiin akkasiin nu fudhattan barbaanna. እዚህ እህቶቼ ያነሱት ደግሞ ትንሽ አስተያየት ለመስጠት ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የሰላም ጠልነት አለ የሚለው ነገር እኛ እንደ ፓርቲ ይሄ ልክ ነው ብለን አናምንም። ልክ ነው ብለንም አናውቅ። እኔም እንደገለጸ እንደዚህ አይነት ጠልነት አለ ብዬ አልገምትም። ዛሬ በሁሉም እምነቶች ላይ ሁሉም እምነቶች በየአካባቢያቸው ብዙ ተጽዕኖ እየደረሰባቸው ነው ያለው። ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ዶሚኔት በሚያደርግበት ቦታ ሙስሊሞች ቪክቲም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰለባ ሊሆኑ ይችላሉ። ሙስሊሞች በሚበዙበት ቦታ ደግሞ ሌሎች እምነቶች የእምነት ተከታዮች ቪክቲም ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ በአጠቃላይ የመንግስት ፌለር ነው። መንግስት አገሪቱ በደንብ መቆጣጠር ባለመቻሉ ነው። ስርዓትን ማስፈን ባለመቻሉ ነው። ህግን ማስከበር ባለመቻሉ የመጣ ነው እንጂ አሁን ተናግሬያለሁ። እኔ ኦኤፍሲ ውስጥ ሆኜ ስለ ብሊሱማ ወይንም ደግሞ ኦሮሚያ ትገነጠላለች ብዬ ተናግሬም አላውቅም። የኛ የፓርቲያችን ፖሊሲም አይደለም። እኛ በዛ ሀገር ውስጥ ኦሮሚያ የራሱ የሆነ ቅድም እንደተናገርነው ባህሉንና ቋንቋውን እያሳደገ እንደ መሬቱ ስፋት እንደ ህዝቡ ብዛት እና እንዳለው ሪሶርስ ቦታ ይኖረውና ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር መልካም ግንኙነት ኖሮት አንድ ዲሞክራሲያዊት የሆነች ፌደራላዊት የሆነች የሁሉም ሃይማኖት የሁሉም ብሔሮች የሁሉም መብት የሚከበርበት አገር እንድትኖር ነው የምንፈልገው። ከዚህ ዝንፍ ብለን አናውቅ። ይሄ ለፖለቲካ ብቻ የምናወራው አይደለም፣ እምነታችን ነው። እኔ እምነቴ ነው። ሰው ይውደደው ይጥላው ብዙም እንትን የለኝም። ይሄ እምነቴ ነው። ለዚህ ነው ካፋው ተስማምቶኝ ዋጋም እየከፈልኩ ያለሁት። የኔ ብሔር ከሁሉም በላይ እንዲሆን አልፈልግም። ከሁሉም እንዲያንስ ደግሞ አልሻም። ለዛ ታገላለሁ። ለሁሉም እኩልነት፣ ለሁሉም እምነት፣ ለሁሉም ብሔር እና ብሔረሰቦች እኩልነትና አንድነት እንዲከበር ታገላለሁ። ስንታገል ይኖር ነው። ለዛ ነው። ስለዚህ
በዚህ ደረጃ የሚያሰጋ ነገር ወይንም ደግሞ ከኦፌኮ ፕሪንሲፕል እና ከተመሰረተበት ዓላማ ውጪ የሚያራምድ በእኛ ፖለቲካ ድርጅት ውስጥም የለም፣ በአስተሳሰብ ደረጃም የለም፣ በተግባር ደረጃም የለም። ይሄን እንድታውቁ እንፈልጋለን። እኛ የራሳችን መብት ይከበርልን ማለት የሌላውን መብት እንግፈፍ ወይንም ደግሞ እንድፈር ማለት አይደለም። ግን በጋራ አብሮ ተባብሮ በኩልነት በመኖር ደግሞ እናምናለን። ይሄ ድርጅታችን ወይም የፖለቲካ ድርጅታችን የቆመለት ዓላማ ነው። ከናፍ ኢትዮጵያ ኢሴንጀቱ ኩኒ መቃንሸኑ ዱኩባ ወረጀተኒ አከካፋወት ነው ኢትዮጵያኒ ብየኑ ያረ ከሰ ጅራቻ ጅሩዳ አከሚቲን አከ ኡመምተ ኢስኑ ቤቱ ኡመመ ሸራቲ ጀልቀብደ ረኮ አከ ቀብዱ ቤቱ ገሩ ኮንትራታ ሃራ ወሊን ገሌቱ ቢፈ ሃራቲን ሃሪሮ ሃራዳን ሰቦታ ብሮ ወጅን እንጅራና ሰጅሩ ከኑ ይቀም መቃንሲ ገረ ፉልዱራት እንጅራማ ሂኒሳ ገረ ፉልዱራት ከንተውታ የሮሳቱ ፊደይስ ከናቲፊ ዋን ሁንዱማ ሀራ ዋን ቦዴተው የሮ ሁንዱማ ወኖ ፕራዮሪቲ ከና ላላ ደሙ በርባቺሳ ደነት ፈካታ ዋን ሁንዱምቱ አልከን ከነው ታይም ብሉ ዋኑ ያን ሁንዱምቱ ሲሞንተው እንደቦን ብሮኒ ሰቦን ብሮኒስ ያዲ ብራኒስ እንጅራ የሮ ሁንዱማ ከናቲፊ ከና ውበታ ደሙ ባየ ጋሪ ደነት ፈካታ ጋፊ ቶክቲ የሮ ያኔሙ የሮ አማከና ወየሰ ጀዱ ኦጋሳ ዲያስቲ ኡመኒ ኬኛ ረኮ ጉዳ ኬሰ ሴኔራ ሰጀዱ ዱበታቱ መቱር ወጋሳ ዲዱራ ኡመኒ ኬኛ ዮ ጥቃተ ኛቴ ብሉዳፍ ዮካን ለፈሳራ አከ ሙቃኔ ሶዳታ መለ ልቡዳ ሳፊን ሶዳቱ ቱር ሀረገሩ ልቡ ሳፊ ዮ ሶዳታ የኔ ዱበቻ ጅራ ልቡ እንጅራቹን ዩ ረኮ ተያር ልቡ ዱማ እንጅራቹን ዩ ረኮ ልቡ ፊ ዶክፈተን እንጅራቱ ደርጎኒ ኬኛ ረቄሮን ብየ ኬስ ጅራን ጋፍቶ ኳስ ብላ ሮቶ ኳች ብላ መቃዛኒ ዶክሳ ሎቆደሳኒ ለዶክሳ ከጅራተን ጀ ኩምቤ ከማለ ብየ ሰነከሰት ከናቲፊ ነገኝ ወጋሳ ዲዱረ ጅሩ ሀረ እንጅሩ ዲነግዴን ወጋሳ ዲዱረ ጅሩ ሀረ እንጅሩ namatu du'a jira namatu hidhamaa jira namatu biyyaa ba'aa jira namatu ari'amaa jira kanaatiif sirna isa sana nu wayya jechuu keenya tun taane hammaataa dhufeera sirni kun jijjiiramuu qaba namoonnis hin jijjiiramne sirnis hin jijjiiramne jijjiiramuu qaba jennee itti kan qabsootti jirru jechuudha kan akka bifa kanaatiin akkasin nu hubattan hin barbaada gaaffiin hin deebiin yoo jiraate tokko tokko dhuunfaadhaan kan jawaariin gaafatames jiran natti fakkaata inni haa deebisu. Galatooma gaaffii deebisuu dura ijiti hedduullee nagartu lataan argireefu as keessa jiran si'a lataa kana'ii waa jechuun barbaada. Yeroo qabsoo qeerroo san keessatti walaleessitoonni artistoonni gahee guddaa taphataa turan. Walaleessitoota dhaloota keenyaa keessaa namni lataan qixxaatu waan jiru natti fakkaatu. Miira Oromummaa kaayyoo fakeeka qabsoo qeerroo namni hanga isaa bareechee dhiyeesse sanuu sirna san keessa taa'ee onneedha. Gara walaleessitootaatiin haa caaluu yoo qabaanne gama walaleessitootaatiin lataa qabnaa baga lubbuun si baasee asis wal agarre galata guddaa irraa qabnaa galatoomii ammas jiraadhu jabaadhu jenna. Waan tokkoon isin kadhachuu barbaada. Bakkuma kamittuu waltajjii kamirrattuu namootas ta'ee saboota waan arrabsuuf xiqqeessuun fayyadaminaa jechoota. Gaafii uummata guddaa qabna nu. Gaafii uummata guddaas qabna. Gaafii guddaas qabna. Dhugaa qabna. Gaafii uummata guddaa, gaafii guddaa, dhugaa guddaa kana qabannee arrabsootti hoggaa seennu namoota isaa taatu gartuulee arrabsootti hoggaa seennu
gaafii san xiqqeessina saba san xiqqeessina jechuudha. Kanaaf gaafii hoggaa gaafatamu bifuma naamusaatiin gaafachuutu wayit zakkaa'u ba'aa guddina ulfina gaafii saniitiif bakka qabaata. Kanaaf hoggaa gaafattan warra as jirtan jechuu kiyyaa miti bakkuma adda addaatti arrabni nama xiqqeessa. Arrabni gaafii guddaa salphisa. Kanaaf sanirraa akka of eegnu jechuun barbaada. Gaafilee hedduu deebisee jira Baqqalaan. Dhimmoota kaanis deebisaa turre. Dhimma kaafaa jala murree wanni himuu barbaadu nu gaafii arra baasee miti kaafaa'oon. Kaafaa'oon sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e ka Oromoof sabaaf sablammoonni qe'ee isaati irratti ittiin bulchan mootummaa ofii filataniin aadaaf afaan isaanii guddifatan diinagdee isaati irratti abboomaman akka Itoophiyaatti immoo biyya sabaaf sablammoonni akkaataa gumaata isaanii baay'ina isaanii madaalaween aangoof qabeenya ittiin hiratan ijaaruu barbaanna. Kana jechuun warroota biraan ukkaamsinaa jechuu miti. Jira warri yuunitarii jedhu. Isaanillee haa dhabamanii farra biyyaatii haa daakamanii damsasa'u hin jennu. Yaada isaanii haa dhiyeessanii murtii uummataatiin deemu. Warri immoo naannoo fi walaba baasee biyya ijaaruu barbaadu jira. Sanirra faayidaan sirna federaalizimiiti jenna garuu biyya diiguu eddanii kanaafuu isin diiguu qabna jennee lola ittiin labsinu jechuudha. Kuni ejjennoo kaafa'u yeroo dheeraa irratti deemnee akkuma Baqqalaan jetti itti amannees kan deemaa jirrudha. Ka ijoolleen qeerroo kaaftan gaafii abbaa biyyummaa dhugaadha. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafiin abbaa biyyummaa waan sadii of keessatti qaba. Gaafii eenyummaa qaba. Gaafii diinagdee qaba. Gaafii aangoo siyaasaa qaba. Gaafii eenyummaa bakka adda addaatti akkan jedhetti qabsoon kun hoggaa eegalu eenyummaa reconstruct gochuu revive godhee reconstruct gochuu irraa eegalu. Gaafii oromummaa kan jennuun san jechuudha. Gaafii lammataa qabeenya Oromiyaan qabdu qabeenya Rabbi nu badhaase beekumsa qabnuun saamichi nurraa dhaabatee misoomfachuudha. Sadaffaa eenyummaas guddisuuf ta'ee qabeenya irratti abbaa ta'uuf mootummaa ofiin filanneen warri filanne sun immoo seera nuu ta'u tumanii maammata nuu ta'u baasanii deemuu. Waan tokko hin dogongorina qeerroon. Baqqalaaf Jawaar aangoo qabatanii Oromoo irraa rakkoon hin kaati jettanii hin yaadinaa. Wanni nuti qabsoofnu Baqqalaaf Jawaar aangoo irra baasuufi miti. Mootummaa ummataan filatame ka ummataan bu'uu danda'u dhaabuudha tokko. Lammaffaa qabeenya irratti abbaa ta'uudha. Sadaffaa eenyummaa keenyaan tikfanne osoo hin dhiibamin jiraachuudha. Kun immoo namootaan hin deebi'u. You will regret. You will regret. Maaliifi yoo sirna jaaruu irratti sirna gadi dhaabuu irratti yoo fuulleffachuu waanne namoota aangeessuu irratti yoo deemu taate dogongora ta'a. Kana sirreeffachaa deemuun barbaachisaadha. Waa'ee biyya diigamuu. This is not a joke. Akka dhaadannootti fudhatina. State collapse is the most dangerous thing. Akka inni romanticizing godhina. Itoophiyaan diigamtee Oromiyaan itti fufti kun hanjamaa miti. Keessattuu bara kana keessatti statein kollaapsii goonan dhummaatii hama keessa seenamu. Akka ati jettetti yoo danda'ame nagayaan addaan ba'uun yoo danda'ame sun waan tokko. Garuu sun state kollaapsii miti. That's peaceful separation. Nu jechaa jirru state collapse. State collapse immoo kan fidaa jiru imaammata mootummaatii jennetti afaan baafannee dubbachaa jirra. Karaa mootummaan hoggaan afran kan itti deeme biyya kuffisuuf deema. Kun immoo Oromoof sabaaf sablammoota saniif rakkoo guddaa uumaa jenneet kan deemaa jiru. Ammallee duuban deebinu biyyi diigamuu qabu. The state should not collapse. A state collapse is the most dangerous thing. Syria laala, Libya laala, Yemen laala. Kanaafuu gloss over goonee isin gammachiisuudhaaf waan beeynu waan hamaadha uummata keenyaaf jennee beeynu harka isin dhoofsisuudhaaf duuban deebinu. No. Sirni diigamuu qaba, mootummaan diigamuu qaba, jijjiiramuu qaba. Biyyi garuu itti fufuu qaba. Wanta dhoksaa kan jedhu bakkeen kan jedhe jira. Nu paartii ifaan ifatti hoggansi keenyas ifa jiru, imaammanni keessas ifa jiru.
wanni dhoysinu namni dhoysinu hin jiraatu rabbi ummata keenya malee waan sodaannu hin qabnu waan oromoof hin daayannu akkuma amma kana babbaqaysine adii isinitti himna ummata hundatti abbaa fedhetti ka fedhe amufatu ka fedhe nu hayruu kan barbaade nu ajjeesu wanni dhoksaan goonu hin jiru paartii siyaasaa keessa jirra akka paartii siyaasaatti dhaaba lama jidduu jaarsummaa seenullee hin dandeenyu we are partisan paartii jechuun partisan jechuudha we are a partisan entity garuu ejjennoo qabna rakkoon Itoophiyaa keessaa karaa nagayaatiin malee karaa qawweetiin hin furamu kanaan mootummaan karaa qawweetiin deemuun biyya miidhaa deemaa jira kanaafuu lola dhaabiitii humnoota siin wal waraanaa jiran wajjin gara mariitti seenii jenna this is our partisan position our party position general assembly keenya irratti mari'annee fudhannee kan dhiyeessineedha jechuudha kanaaf bifa saniin akka hubatamuu barbaanna እህቴ ወደ ጠየቀችው ጥያቄ ስመጣ የኦኤፍሲ ፖሊሲ በሃይማኖት ላይ ግልጽ ነው ሴኩላሪዝም ነው ሴኩላሪዝም ማለት ምን ማለት ነው አንደኛ ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል ናቸው በህግ ፊት በመንግስት አገልግሎት እኩል መሆን አለባቸው ሁለተኛ ሰዎች በፈለጋቸው ሃይማኖት የማመን ያለማመን በፈለጋቸው መንገድ ፈጣሪን ማምለክ ከፈለጋቸው ደግሞ ያለ ማምለክ መብት አላቸው ይሄ መብት መጠበቅ አለበት ብለን እናምናለን የመንግስት ተቋማት ደግሞ ከሁሉም ሃይማኖት በእኩል ርቀት ላይ ኢኩዲስታንት በሆነ መልኩ መኖር አለባቸው ብለን እናምናለን እውነት ከተናገርን ባለፈው 50 ዓመታት ከፍተኛ መሻሻል እዛ ሀገር ውስጥ መጥቷል let's not be ungrateful አንሁን በህዝባችን ትግል የሃይማኖት እኩልነት የሃይማኖት መብት እየተሻለ መጥቷል የተወሰኑ ቡድኖች ቅድም በቀ እንዳለው በአንድ ሃይማኖት ላይ በዚህ ሃይማኖት ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ይችላሉ ሊያጎድፉ ይችላሉ it is part of secularization it's part of democratization ግን እኛ እንደምናየው የሃይማኖት መብት ከምን ጊዜውም በላይ እየተሻሻለ የመጣበት እንደሆነ ነው የምናየው of course የመሻሻል ሲመጣ ፍትጊያዎች ይኖራሉ ነገር ግን የተሻለ ነው ብለን ነው የምናስበው እንደ ኦኤፍሲ እኛ ሁሉም ሃይማኖት እኩል ነው ብለን እናምናለን ማንንም ሰው የማመን ያለማመን መብቱ መከበር አለበት ይሄንን መንግስት ማስከበር አለበት ብለን እናምናለን እንደ ሙስሊም እንደ ተለያየ ብሔር እንደተወለደ ሰው የኔ ጣፋንታ ምንድነው ላልሽው የኔና ያንቺ ጣፋንታ ያንቺና የበቀለ ጣፋንታ አንድ ነው ዛገር ውስጥ ምንም ነገር አንቺ ተበድለሽ በቀ ተደላቆ የሚኖርበት ኢትዮጵያ አትኖርም የዛሬ 4 አመት እንደዛ ስንል ቀልድ ሊመስል ይችላል አንቺ ተሸማቀሽ እሱ ተቆራርጦ የሚኖርበት ሀገር አትኖርም ስለዚህ እኛ ምን ተታገለው ላንቺም ለኔም ለበቀለም ለሌላውም ለሀጎስም ለከበደም ለሁሉም ለውጁሉም የሚሆን ሀገር ለመመስረት ምን ተታገለው ዘላቂ ሰስቴነብል ፒስ ሊመጣ የሚችለው ግለሰቦች እንደ ግለሰቦች ቡድኖች እንደ ቡድኖች መብታቸው ሲከበር ነው ብለን ነው የምናምነው ለዚህ ነው ትላንትና ስናገር የአንድ ቡድን መሞትን ብቻ በማውገዝ የሌላው መሞት ምን ረሳ ከሆነ ዝም እንምን ከሆነ እየቀለድን ነው አንድ ቤት በአንድ ጎን ሲቃጠል እኔ ጋር አይደርስም ብሎ መቀመጥ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ያንቺ ጣፈንታ እንደ ኦኤፍሲ እንደ ኦፌኮ እኛ የምናስበው ያንቺም የሷም የሁሉም ጣፈንታ የተያያዘ ነው አንድ ኤግዛምፕል እንስጣችሁ የትግራይ ህዝብ ሲጨፈጨፍ ብዙ ሲቀልን ነበር እንዳውም ግፋ ባለው ሲል ነበር ሼኩ ቄሱ በሚያሳፍር መልኩ እኛ እስር ቤት ለሰናይ ነበር ያ ሰዓት ግን ትግራይ በረሃ ላይ አልቆመም ተዳረሰ ስለዚህ የሀገራችን ህዝቦች እጣፈንታ የተሳሰረ ነው አንዱ በሰላም ኖሮ አንዱ እየሞተ የሚቀጥልበት ሁኔታ ሊመጣ አይችልም እና ያንቺ ጣፈንታ ከኛ ጋር የተሳሰረ ነው ብለን ነው የምናስበው የብሔር ብሔረሰቦች እኛ የኦሮሞ ታጋዮች ነን አሁን እንዳልኩት የኦሮሞ መብት መከበር ብቻውን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ ብቻውን መብቱን ሊያስከብር አይችልም የጉራጌው መብት እየተገፋ
የጉሙዝ መብት እየተገፋ ኦሮሞ ተንደላቆ ሊኖር አይችልም። ለትንሽ አመታት ሊኖረው ይችላል። አልቲሜትሊ ግን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኛ ስንታገል ለሁሉም ብሔሮች እኩልነት፣ ሁሉም ብሔሮች ሁሉም ህዝቦች በቀያቸው ላይ ራሳቸውን ማስተዳደር ይጠቅማል፣ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ሊመጣ የሚችለው በዚህ መልኩ ነው ብለን ነው የምናስበው። ትላንትም ስንለው የነበረው ይሄ ነው። ዛሬም የምንለው ምናልባት ትላንት በደንብ አልገለጽነው ሊሆን ይችላል። እስር ቤት በመግባታችን ትንሽ ረጋ ብለን ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ግን የኛ ብቻ ሳይሆን የአባቶቻችን 3ኛ ጄኔሬሽን 4ኛ ጄኔሬሽን ላይ ደርሰናል። ይሄን ትግል ከጀመር በዚሁ ነው የምናስበው። ስለዚህ እንደ ኦሮሞ ታጋዮች በሀገራችን ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን፣ ዲሞክራሲ እንዲመጣ፣ ሀገር ከመፍረስ እንድትቀር፣ ህዝቦች ከመተላለቅ እንዲመለሱ በምንችለው ሁሉ እንጥራለን። ከሁሉም ጊዜ በላይ ደግሞ አሁን መተሳሰብን መደማመጥን የሚጠይቅ ጊዜ ነው። አሁን መጫጫህ፣ መሰዳደብ፣ መገፋፋት ለከፍተኛ አደጋ ህዝባችን አጋልጧል። ስንት ቁስል እያለን ስንት በደል ተፈጽሞብንም እየተማጸንን ያለ ነው ወንድሞቻችን እንደሚተቹን መንግስትንም የተለያዩ ኃይላትንም ተማጽኖ በሚመስል መልኩ ድምጻችንን ዝቅ አድርገን የምንናገረው እየመጣ ያለው አደጋ ባለፈው 2-3 አመታት በመቶ ሺዎች የሚሆን ሰው አልቋል። ነገሮችን አረጋግተን ወደ ውይይትና ድርድር ማንገባ ከሆነ በሚቀጥሉ 2-3-4 አመታት የሚመጣው እጥፍ ድርብ ሊሆን ይችላል። ይሄንን አደጋ ለማስቀረት ነው፣ የተቻለንን ለመወጣት ነው እየሞከርን ያለ ነው። እንግዲህ ሁሉም እንዲያዳምጠን ተስፋ እናደርጋለን። የሚቻለን ግን እናደርጋለን። ኡመኒ ኬኛ እዱ ገለቶማዳ ስለ ሚዲያ በቃ ስለ ሚዲያ ተናገር እያለኝ ነው። እኔ ከሚዲያ ወጥቼ ፖለቲከኛው ኛለው ሰውየው። ሎክ ሚዲያ ሲባል ተቋማዊ ሚዲያዎች ብቻ አይደሉም። በፌስቡክ የምትገቡ በዩቲዩብ የምትገቡ you really need to be very careful። እኛ ከዛ ሀገር ነው የመጣ ነው፣ ከወላፈን ውስጥ ነው የመጣ ነው። ወላፈኑም በቅርበት አይተነዋል፣ አደጋውን አይተነዋል፣ አጥንተነዋል። እሳት ራቅ ሲሉት ጌጥ ሊመስል ይችላል፣ ሊያበራ ይችላል። ሲጠጉት ግን ይጋፋል፣ ይፋጃል። ከሚፋጀው ቦታ ነው የመጣ ነው። ራቅ ብላችሁ የምትኖሩ አደራችሁን እሳቱ ላይ ቤንዚን አታርከፍክፉ። መንግስት መተቸት አንድ ነገር ነው፣ የፖለቲካ አመራርን መተቸት አንድ ነገር ነው። ሃይማኖትና ብሔርን ግን ለይቶ የጥላቻ የጦርነት ሰበካ ማድረግ የዩቲዩብ ቪውን ሊጨምር ይችላል። የዩቲዩብ ቪው በጨመረ ቁጥር ግን የሚያልቀው ህዝብ ቁጥር እንደጨመረ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እኛ ካሉት መንግስታቶች ጋርም ካሉት ተቋማትም ጋር እዚህ ባለንበት እናገኛቸዋለን። የዩቲዩብ ተቋማትን፣ የፌስቡክ ተቋማትን ያለው እዚህ ሀገር ያለውን መንግስት፣ አውሮፓ ያለውን መንግስት ያሉ መንግስታትን አግኝተናል። ከእንግዲህ በኋላ ጥላቻን ህዝብን ለህዝብ ለማጨራረስ የሚሰሩ ሚዲያዎች ላይ ትግላችንን እናፋፍማለን እኛ because it's not a joke። የህዝብ እልቂት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከፍተኛ ውድመት እየመጣ ስለሆነ እባካችሁ ረገብ አድርጉት ለማለት እንፈልጋለን። ጋፊለን ሄዱን እዚን ጋፍተን መድረስ ዴብሳዋን ቱሬፍ አከኑ ራቆፍተን አብዲ ቀምና አመለ ወኒ ኑስኒ ዳምኑ ተዱሪ ሚቲ ቢቲ ኢትዮጵያ ወጋለ መዱራ ኑቲ ራይዳምኔፊ አረጅርቱ ተካሚቲ ሀለ ሄዱ ሶዳቺሳ ሱ ከነሳቱ አስደሙት ጅራ ሀለ ሀማ ኡመተ ከኘረት አስደማ ጅሩቱ ጅራ ካና ኦብሳን ኦፌገኖን ናሙሳን ተርሲሞዳን ደሙ ጋፋታ ይቹ ኒቶልቺነ ጀኔ ደረኑ አከምበሌሲነ አሪን
naasuun wanti waggaa lamaan nurra dabre nurra taasifame kun akka obsa nama fixachiisu akka abdii nama kutachiisu ni beeyna tarii isin caalaa gubanna bar odeeffannoo isin hin qabne hedduu qabna garuu aaree jedhanii yoo keessaa lukkisan daranuu dhaama akkuma jedhamutti akka hogganootatti kamtu ummata kana fayyada kamtu balaa kana hir'isa kamtu balaa as deemu kana nurraa deebisuu danda'a jennee yaannetti waan dubbachaa jirra jechuudha. Isinis rakkoo tana hubadhaa maatii keessan gaafadhaa biyya sana yeroo ammaatti kun immoo gara cabxeen hayaatu kaaldafarraa isaa ixaraam suni waan waggoota lamaan dagana fide agarree jirra. Kanaaf haasaya gootan keessatti walii jidduu keessanitti hamma dandeetti walii obsaa walii obsaa garaagarummaa yoo jiraate balbala cufadhaati waliin haasaya waan saboota xiqqeessaa waan saba bira nurratti duulameef jecha nuumaan taanu barra duulli leencoo lataa booda namni hanga kiyyarratti duulame hin jiru mana keessaayis mana alas arrabsoon dhaaltee naan jaa yeroo hedduu homaan taane itti fufna akka oromootti maqaballeessiin karra godhame hin jiru biyya san waan akka hin taane osoma shumbu qannuun deematuma jirra oduu takkaan isinii fixa hogganaan biyya Liibiyaa bilisa baase hoggaa warra koloneeffattoota wajjin wal lolu waraanni isaa hoggaa booji'ame warri koloneeffattootaan ijjeessan inni immoo hoggaa waraana warra koloneeffattoota booji'e qaama irraa dhigee madaa irraa fayyisee tajaajilee teessisaa loltoonni isaanii ni aaran ati maali diinni keenya bara kanurraa booji'ame hin ajjeesaa torchar godhaa ati maaliif akkana tajaajilta jennaan sun bar jarri diina malee barsiisaa keenya miti hammeenya isaanirraa hin barannu nuyi akka ummataatti bakka deemnu hundatti waan dubbannu hundatti waan sabootaaf kabajaa qabnu waan saboota walitti buusu osoo hin taane walitti dhiyeessu dubbachuu hojjechuudhatu nurraa eeggama kanuman jechuu barbaadaa galatoomaa.